Welcome to grade 11 biology unit 2 answers to review question 1 and 2. Okay, baga nagaan kara barnoota biology kutaa takkaffaa nagaan dhuftan unit lammaffaa gartee answer si review question takkaffaa fi lammaffaa kana wajji ilaalla haga dhumatti akkana wajji kuntur isin afeerra jechuudha. Okay, answer to review questions 1. Gartee review question 1 takkaffaa kana irraa jalqabna jechuudha. So choose the correct answer from A to D. Okay, look at, start with number 1. Organic molecules always contain dash. A, carbon. B, carbon and oxygen. C, carbon and hydrogen. D, oxygen and hydrogen. So the correct answer is C, because any organic molecules have carbon and hydrogen molecules. So tanahu when elementoni garte molecule organic te jiru hundi yero hundi mal keessa qabatani carbon fi hydrogen keessa qabatani sanafu hydrocarbon da jechu tanafu ga kana qatu ibsan caata jechu tokkoffaan. Okay, number 2. Which of the following groups of substance are all inorganic? A, water. B, sugar. A, water, sugar, calcium carbonate. B, water, calcium carbonate, carbon dioxide. C, carbon dioxide, amino acid, fatty acid. D, sugar, fatty acid, amino acid. So among these 4 alternative choice, the correct answer is B. Water, calcium carbonate, carbon dioxide. Look, all inorganic jemre Gavin mali. All inorganic are all inorganic. Gavin positive achu. Tanafu ka positive te jere berbada chura. Lalama me akan roda. Water, sugar, calcium, carbonate. Look, sugar kanatu. Inorganic akan tanago sugar kun organic. Tanafu andi santa wachu. Me kan roda water inorganic ida, calcium carbonate inorganic ida, carbon dioxide inorganic. Tanafu tarif sadin kana kaisa kan hundaa'u inorganic qabu filannaa jechuudha. Kanaafuu baan tanaaf ta'a caa kana ilaalame carbon dioxide, amino acid, fatty acid. Look, fatty acid fi amino acid organic dha. Substance organic dha malee inorganic miti. Kanaafuu caanis deebisaan ta'u jechuudha. Isa kana qofaatu inorganic keesseera. Daa kan ilaalame sugar organic dha, fatty acid organic dha, kunis organic dha. Kanaafuu the correct answer is simply B jennaan jechuudha. Haala kanaan gaafii bifa kanaatti yoo isin dhufte akkasitti adda qorattanii waaftan malee jechirtanii kanatti ta'ee tilmaamna guutuun isin barbaachisu. Maaliif dura gaafiin adda isin bahuu qabdi maal gaafata gaafiin tun negatiif positive ta'uusi adda baafatta. Sampoo yoo negatiif taate immoo deebisaa negatiif barbaadde filannoo keessa yoo positive taate gaafii deebisaa positive barbaadda jechuudha. Kanaafuu haala kanaan deebisaan baataate salphumatti isatti aanu dabarru. Okay, number 3. Which of the following statement about atoms and molecules is correct? Okay, look. Option atoms and molecules. Look. A. The simplest particles of an element. B. Molecules always contain more than one type of atom. B. Combine to form molecule. C. B. Always contain just one type of atom. Kan cuma seetika definition molecule atoms itu molecule is atoms is a simplest particle of an element ya. Molecules always contain more than one type of atom ya sudah. Being kunis maja atoms combine to form molecules. And also molecules always contain just one type of atom. Number C. Atoms is the simplest particle of an element. Always. Okay. Molecules always contain more than one atom. And also D. Atoms combine to form particle. Molecules always contain more than one type of atom. Look,
Look ammaan tana galaan wanni hundi isaanii deebisaan akkami positiivaa miti deebisaan bar positiiva gaafin deebi positiivaa miti akka isa deebisaa positiivatti barbaadnaa jechuudha. Kan waa'ee atoomii fi moolekuulii ilaalchisee dhugaa ta'e jechuudha. Deebisaa positiiva jechuun kana jechuudha. Maaliif kan dhugaa ta'e kamii gaafin positiiva. Kanaafuu akka isaa filannoo tana keessaa gaafii tamtu positiivaa innee filannoo tamtu positiiva innee filannoo san adda beekuun dirqamantu ta'a jechuudha. Qormaata tokko dalaguudhaaf gaafiin takka gosa gaafii tokko gaafii tooftaa gaafii deebisan beekuu qabdi jechuudha. Maaliif bara dhufu interaansiin isin eeggatti waan ta'eef kanaafuu ammaan tana ilaal caanku wanni ta'e maal isheeti the simplest particle of an element sirrii dhugaadha jechuudha. Molecules always contain more than one atom kana ta'a jechuudha. Kana ta'a maaliif moolekuuliin atomsiin paartikilisii baay'ee xiqqaa taate kan elementoota taate jechuudha. Kun immoo sirriidha moolekuuliin yeroo hunda atomii takkaa olee jechuudha. Moolekuulii yeroo jennu atomii takkaatu makamee walitti hidhamee kan jiru waan ta'eef moolekuuliin atomii takkaa olee kana qofaa dhugaa jechuudha. Kun hundinuu wal jijjiiramee sobaa jechuudha. Okay, number 4. The 6 most common element in living things are A. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, potassium, and sulfur. B. Carbon, phosphorus, hydrogen, oxygen, potassium, and calcium. C. Carbon, calcium, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus. D. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and sulfur. Look, maal jigaa kanneen harka isaa amma lubbu qabeeyya keessatti xilaa lubbu qabeeyya keessatti living things yemi wanni isin shawwanne shawwaduu hin qabne the 6 most common elements in living things la wanni isin key point isin qabattan maal in living things. Look, in living things fajeefu maal seete diitaa gaachuu dhala kaarbaniin sirrii ni jirti, hydrogen ni jirti, oxygen ni jira, nitrogen ni jira, phosphorus ni jira fi sulfur ni jira jechuudha. So gareeleen amma jalatti argamu kun biomolecules dha. Biomolecules jennaan biomolecules jechuun kan gosa nyaataa keenya keessatti argamuu fi kan qaama keenya keessatti dalagaa garaagaraa raawwachuudhaan beekamu kan lubbu qabeeyyiin ittiin jiraatu jechuudha. Kanaafuu daataa jechuudha salphumatti. Okay, number 5. Water molecules can form hydrogen bonds with other water molecules because A. The water molecules contain hydrogen and oxygen. B. Part of the molecule is slightly negative. C. Part of the molecule is slightly positive. D. All of the above. Look, kanneen gartee molecules water molecules marra hydrogen fi oxygen irraa dalagamaa miti. Kanaafuu other molecules wajjin yeroo walitti dhufee kana uumu maal ta'uu isaati hunda taatu maaliif the water molecules contains oxygen and hydrogen sirriidha jechuudha. Moolekuuliin bishaanii oxygen fi hydrogen qabaachuun waan ifa galee jechuudha. Tokko tokkoon keessatti beeytanii lamaffaan ammas maal jedha part of the molecule is slightly negative. Sirri jechuudha part of molecule is slightly negative ra. Part of molecule is slightly positive ja. Sirri jechuudha slightly negative is slightly positive qabachuudha. Kanaafuu all of the above jechuudha. Kanaafuu haala kanaan beektanii. Number 6. Water has a high specific heat capacity. This means that it dash A. Heats up and cools down slowly. B. Heats up slowly but cools down quickly. C. Heats up quickly but cools down slowly. D. Heats up and cools down quickly. So among these 4 alternative choices, the correct answer was simply A, because it is positive according to what? The property of water. Maalif bishaan heat capacity dandeettii gartee qabxii danfinaa bara ka heat capacity olaanaa qabaa jee
kana jechuun maal jechuudha? Yeroo OU fi qabbanaan isaa suuta jechuudha. Suuta OU'aa suuta qabbanaa jechuudha. Yeroo takka OU % dhibba ga'e suuta qabbanaa malee ammaan tana qabbanaa'ee kuuliin ta'u jechuudha. Kanaafuu deebisaan poozitiiva taate gaafii poozitiiva tanaaf deebisaan poozitiiva taate isa kana jechuudha. Yeroo hundi wal jijjiirra dhala. Maybii kana laala. Heats up slowly but cools down quickly. Laala. Suuta OU'aa garuu dafee qabbanaa sirrii miti. Akkuma suuta OU'tti dafee qabbanaa jechuudha. Bishaan ni turu jechuudha yeroo fudhatu. Caammaa jaa heats up quickly. Dafee OU'aa jaa bishaan. Dafee qabbanaa jaa ammasatti sirrii miti jechuudha. Gartee dafee OU'aa dafee qabbanaa sirrii miti kun waan deebisaan taate. Daan kun maal jaa heats up. Dafee gartee OU'aa cools down quickly. Gartee dafee OU'aa dafee qabbanaa kun sirrii miti jechuudha. Kanaafuu deebisaan haa ta'a. Number 7. Photosynthesis is impossible at a depth of 1000 meters because dash A. It is too hot. B. Only blue light penetrates this far. C. No light penetrates this far. D. It is too cold. So maal jagaafin torfaan nu gahe photosynthesis gadi raawwatamtu jee gartee gadi fakkeenya meetira 1000 takka gatteemu keessatti jechuudha. Bishaan lafa bishaanaa baana. Kanaafuu maal deebisaan maal ta'a? Caataa jechuudha. Maal no light penetrates this far. Laayitiin gartee fageenya fagoo kana deemee bakka san dhaqaa qabu waan hin jirreef photosynthesis gadi hin geeffamtu jechuudha. Okay, number 8. Which of the following is not true about viscosity of water? Look. Understand the question. Gaafii itti baafadha. Look. Not. Gartee laa. One not except. Kana qabu hundi isin shawwaduu fi gaafii negative gooti jechuudha. Not true. Kan dhugaan ta'e jechuudha not true. Gaafii negative taate. Kanaafuu akka isaa filannoo negative taate filannaa jechuudha. A. If it were more viscous, the earth would not be able to move the blood through the blood vessels. B. If it were less viscous and the organelles would not be suspended in the cytoplasm. C. If it were less viscous, the earth would not be able to move blood through the blood vessel. D. If it were more viscous, the organelles would be damaged in the cytoplasm. So, dhugaan ta'in laal. No jaamiti. Dhugaan ta'in laalanaa jechuudha. Dhugaan ta'in maal caadha jechuudha. If it is were less viscous, the earth would not be able to move with the blood through the blood. Look, laal waan isa negative godhisi galtee laala. Look as keessa jechuudha. Isa kana less viscous ta'in deebiit ammas maal jaa? Not be jala. Not be able to sila able to ta'uu qaba jechuudha. Gartee yoo less viscous yoo less ta'e onneen teenya able to ta'uu qaba. Not able to jala. Kanaaf gaafiin tun negative taate jechuudha. Deebisaa negative gaafii negative barbaadu isin irratti dirqama gosa fedhiin haa dhufu gaafiin feetaa dhuftu isin immoo gaafii negative positive deebisaa negative filachuu qabna jechuudha. Okay, mee isa itti aanu taayaan. Number 9. The high surface tension of water is due to dash. A. Unbalanced hydrogen bonding in the body of the water. B. Balanced hydrogen bonding in the body of the water. C. Balanced hydrogen bonding at the surface of the water. D. Unbalanced hydrogen bonding at the surface of the water. So, this is a positive question. We need a positive. Look, D is the correct answer. Unbalanced hydrogen bonding at the surface of the water. Kana ta'e jechuudha. Isa number 10. Okay, one benefit of ice being less dense than water is dash. A. Water freezes from top down and the water is insulated under the ice. B. Water freezes from the top down
and the water under the ice is cooled more quickly. C. Water freezes from the bottom up and the remaining water cools more slowly. D. Water freezes from the bottom up and the remaining water cools more quickly. So look at the answer. Gartee faayidaa icing gartee leesteessi bishaan taateef jechuudha. Kana keessaa kamija kanaaf ugaa kana ta'a jechuudha. Water freezes from the top down and the water is insulated under the ice. Gartee kana ta'a sirriidha jechuudha. Maaliif bifa kanaan deemu jechuudha. Yeroo bishaan kun gartee freeze yookaan immoo karaa hancabbii ta'aa deemu yeroo bishaan karaa hancabbii san jalatti kufumaa deema jechuudha. Haala kanaan wanni ta'a jechuudha. Kanaafuu deebisaan salphaan sirriidha. Ta'a jechuudha. Gaafiin hedduu wal fakkaatti isin immoo teeknika waan immoo muuxannoo qabdan irraa kan kaatanii gaafii bifa kanaatiin akkasii wal fakkaatti akka malee wal fakkaatana adda baasuun si barbaachisa. Maaliif gaafiin poozitiiva deebisaan poozitiiv ta'uu dirqama taate jechuudha. Maaliif gaafiin haa heddummaattu haasiin wal fakkaattu malee negatiiv poozitiiv keessa jirti jechuudha. Yoo sirriitti dubbiftanii jiraattan qalbii dubbiftan gaafiin aan poozitiiva tun negatiiva akkasitti deemte jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan wanni gootanii karaa isaa itti aanutti aana jechuudha. Okay, answer to review question 2. Karaa deebisaa review question 2 tti dhufna jechuudha. Okay. Number 1. Hexos are dash. A. Disaccharide with molecule that contain 6 carbon atom. B. Monosaccharide with molecule that contain 6 hydrogen atom. C. Monosaccharide with molecule that contain 6 carbon atom. D. Disaccharide with molecules that contain 6 oxygen atom. So among these, the correct answer is C. Monosaccharide with molecules that contain 6 carbon atom. Kana ta'a hexosin gaa akkuma beekamutti gosa monosaccharide kan molecules isaa carbon atomii 6 qabu jechuudha. Hexos wani jedhamu maqaan sun maqaan hexos jedhamu kun hexon tun maali kaarbanii maqaa kaarbanii 6ffaa kan himu jechuudha. Carbon atom 6 carbon atomii kana mul'isa jechuudha. Haala kanaan deebisaan caataa jechuudha. Okay, number 2. The main advantage of light high level of branching in a molecule of amylopectin is that dash. A. The many indices allow rapid hydrolysis. B. Much can be stored in a small space. C. There are no osmotic effects. D. It is insoluble. So look at the answer. Look at the question first. Jalqaba gaafii ilaalta. Maal isin gaafte gaafiin tumme? Faayidaan advantage gartee high level of branching molecule gartee amylopectin kana faayidaa jechuun advantage kun maal gaafiin tun maal negative positive gaafiin positive. Kanaafuu deebisaa positive barbaanna. Deebisaa positive ni maal? Haadha. The many indices allow rapid hydrolysis. B positive negative, C negative, D is negative insoluble jaarde. No osmotic effect. Osmotic effect ini jiramo. Can be stored in a small space. No, small space has to store in down. Kerti, fakana at the baftani gafit antiana chume. Number 3. The secondary structure of protein can be dash. A. Globular or a fibrous structure. B. A specific sequence of amino acids. C. A dipeptide. D. An alpha helix or a beta pleated sheet. Look. Gartee secondary structure protein kan nu gaafate. Gaafin positive. Kanaafuu secondary structure laata sirriitti kan kan keessa data. An alpha helix or a beta pleated sheet kanaatu qofaat taatu. Kun jirre kun kabar secondary tertiary structure fi kagartee primary structure ta globular specific sequence mal kayo kunsa waa'ee caasaa secondary suntaan hajaara kagree biraati caasaa structure biraati. Kanaafuu alpha helix or a beta pleated sheet kun immoo concerning what secondary structure taasaa jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan adda baafna jechuudha. Okay, number 4. Condensation involves dash. A.
the creation of new bonds with the addition of a molecule of water. B. The creation of new bonds with the loss of molecules of water. C. The breaking of existing bonds with the addition of molecules of water. D. The breaking of existing bonds with the loss of molecules of water. So look at the question. Gaafii ilaalame. Gaafiin maali? Positive gaafiin. Condensation involves the dash. Gaafiin positive jechuu. Kanaafuu kan sirrii ta'e waa'ee concentration kan sirrii ta'e keessa barbaanna jechuudha keessatti amma. Look, beta jechuu. The creation of new bonds with the loss of molecule of water. Look, loss ta'a. Wanna deebisaan kun baan kun deebisaan maal jedhu? Molecules bishaanii loss ta'a condensation reaction kan keessa loss ta'e ba'a. Kanaafuu loss of water ta'a jechuu. Mee haala maal jedha? Addition of water jedha. Molecule hin ta'u kun. Addition of hydration dha. Addition of water molecule hin ta'u. Caa kan laalame. The breaking of existing bond with the addition of molecule. Lagartee la addition of molecule water itti dabala hin ta'uunis. Kanaatu ta'uu qaba jechuudha. The breaking down of existing bond with the loss of water molecule. Water molecule. Look, amma sirti gamal say the breaking of existing bond. No. The creation of new bond dha. Lagartee bond isa kana false word dha kana laalame. Loss of molecule water jedhi sirri. Loss gitu asitti wal fakkaata. Loss kanaafi. Loss barra jiruufi. Loss gartee direct wal fakkaata. Garuu isa adda godhu maal existing bonds. Bondi duraan jiru sun ta'an bondi haara uumtu jechuudha. Bondi haara uumti bishaan keessaa bee bondi haara uumu kun condensation reaction jedhama jechuudha. Haala kanaan gaafii bifa kanaan adda guurtanii yoo deemtan qormaan tokko isin dhibu jabaadha. Okay, number 5. A food gives a positive result when tested with the pure test and an initial negative result when tested with basic solution. Following acid hydrolysis and neutralization, the food gave a negative test with basic solution. The food contains dash. A. Protein and non-reducing sugar. B. Protein and reducing sugar. C. Protein and reducing sugar and non-reducing sugar. D. Protein only. Look, meeqa gaafitana adda baay'ee isin baraa dura maal akka gaafatu isin gaafatu isin barbaachisa. Akkeen gaa nyaata kana fuutakaa positive result wanni goota jechuudha yeroo bu'uura test hojii deemtu bu'uura test hojii yeroo yaaliin gootu maal ta'e positive result si'a kan jechuudha. Positive result kan ammas initial result yeroo taatu yeroo basic solution hojii deemtu immoo negative result is kan. So following hydrolysis and yeroo gartee hydrolysis fi neutralization fi hordofite sinja. The food gave a negative test with basic solution gartee nyaata tokko yeroo maalummaa isaa qorattu yeroo bu'uura testing qorattu positive result kan yeroo immoo basic solution qorattu maal kan negative kan. Kanaafuu kaa maal ta'e nyaanni kun nyaata kun maal jedha nyaata kana keessa maaltu nyaanni kun maal qabaa jedha. A. Protein and non-reducing sugar. Look, protein ni qaba sirriidha. Non-reducing sugar qabaachuu sirriidha. Non-reducing sugar yoo ta'e maal ta'a bu'uura testidhaan negative ta'a jechuudha. Bu'uura testidhaan yoo reducing sugar ta'e immoo basic solution yoo ta'e halluu nu kan jechuudha positive ta'e nu ta'a jechuudha. Kanaafuu non-reducing sugarii fi proteiniif keessaa qabaa jechuudha. Nyaanni nuti qoratu jiru kun protein ni qaba keessaa maaliif yeroo bu'uura test fayyadamnu resultii positive kan deeme sirriidha jechuudha. Basic solution immoo negative nu kan. Kanaafuu negative nu kan isaa kun non-reducing sugarii keessa jiraachuu isaa adda nu baasa jechuudha. Kanaafuu deebisaan salphumatti ta'a jechuudha. Okay, number 6. In a saturated fatty acid dash. A. There are only single bonds between carbon atoms. B. There is one double bond between carbon atom. C. There is one triple bond between carbon atom. D. There is more than one double bond between carbon atom. Look, in a saturated fatty acid, amma gaafin tun maali? Positive gaafin. Kanaafuu waa'ee saturated fatty acid ilaalchise kan sirriitti kamiidha jechuudha. Gaafin waan isinitti himaa jirtu. Inni saturated fatty acid jeemi. Waa'ee saturated acid ilaalchise kan dhugaatii kamiidha.
Tanaafuu deebisaan maal? Gaafiin maal? Positive. Qabadhaa akkasumatti na. Gaafiin bifa jijjiirratee isin shawwatiin gaafiin. Gaafii yeroo bifa jijjiirratee barataa tokko biratti negatiivatti fakkaatti. No. Sirriitti negatiiva positive adda beekaa jiru yoo koodii qormaataa adda baasaa dhuftan taate isin dhiibachuudhaaf. Kanaafuu waa'ee saayikiloo asiididha dhugaa kan ta'e kam jechuutaati. There is only single bond between carbon atom garte. Waa'ee saayikiloo asiidiin gaa maal qaba? Single bond keessa single bond carbon gidduutti single bond tu argama jechuudha. Saayikiloo asiidii yoo double bond tu takka yookaan lama yookaan sadii oltu gidduutti argama jechuudha. Double bond sanaafu waa'ee saayikiloo asiidii jechuudha. Saayikiloo lipididha kan dhugaati jechuudha. Isa A kana qofa. Kunis baan kun maal hima? Waa'ee saayikiloo asiidii haasaalaa isa shawwaduuf garte. Fakkeenya barataan tokko yeroo saayikiloo asiidii fi saayikiloo asiidii kana qo'atu yoo sirriitti waa'ee saayikiloo asiidii sirriitti addan baasin wordii isaa yoo shamaditee hin jiraanne baa kana waliin dhabaa jechuudha. Maaliif gaa? Kun divideeshinii saayikiloo asiidiiti yookaan immoo waa'ee saayikiloo asiidii taasisa. Gaafin immoo saayikiloo asiidii gaafti gartanii bifa kanaan yoo barataan tokko batii dhagee bakka irraa batii jechuudha wallaala jechuudha. Saayikiloo asiidii fi saayikiloo asiidii kana yoo adda dalagaa isaanii yookaan fakkishinii isaanii yoo dhaasaa isaanii addan guurin baa waliin dhaba jechuudha. Maaliif itti wal fakkaatti jechuudha. Caan kun immoo there is no triple bond jedha. Triple bond jidduun jirtu jedha. Between carbon there is one look. Triple bond ni jirtu jechuudha. Saayikiloo jidduu triple bond ni jirtu. There is more than double bond jedha. Double bond ni jirtu jechuudha. Waa'ee saayikiloo kanaafuu deebisaan salphaan kan dhugaa ta'e gaafii dhugaa kanaaf gaafii positive tanaaf deebisaan positive ta'a jechuudha walumatti. Okay, number 7. Phospholipids form bilayers in water because dash. A. The hydrophobic heat is repelled by the water and hydrophobic tails is attracted by it. B. The hydrophilic heat is attracted by the water and the hydrophobic tail is repelled by it. C. Both the hydrophilic heat and hydrophobic tail are attracted by the water. D. Both the hydrophilic heat and the hydrophobic tails are repelled by the water. Look. Amma gaafin tun waa'ee phospholipidii gartee phospholipidiin akkuma bilayer uumachuudha bishaan keessattidha. Bishaan keessatti inni kun sababni isaa maali? Sababni isaa gaa maal seete salphumatti gaafin tun amma positiiva. Gaafii positiifinaaf deebisaa positiif barbaadama jechuudha. Waa'ee phospholipidiidha. Bilayer uumuusaa kana kan dhugaate jechuudha. Kan atiila barbaadu jechuudha keessaa. Fakkeenyaaf kun gaa laal hydrophilic heat fi waliin hydrophobic wal jijjiiree jechuudha. Kanaafuu hin ta'u. Baa kana laal the hydrophilic heat is attracted by the water and the hydrophobic tail is repelled by it. Gartee hydrophilic heatiin kun bishaaniin ifittas fudhama jechuudha. Attract bishaaniin ni harkifama molecular bishaaniitiin ni harkifama jechuudha. Hydrophilic tailiin immoo akkuma san molecular bishaanii kanaan ifirraa darbamaa jechuudha. Achi dhiibaa jechuudha. So kanaafuu kun positiivaa jechuudha. Caan immoo wal jijjiiree kunis hin ta'u kunis hin ta'u. Kanaafuu deebisaan salphumatti baataa haala kanaan deebifna jechuudha. Okay, number 8. When heat with bending solution, sucrose does not cause a color change because it is dash. A. Reducing sugar. B. A disaccharide. C. A non-reducing sugar. D. A compound sugar. Look. Yeroo galaal sucrose kana bending solution wajji deemu wanni goonu jijjiirama takka fide jechuudha. Nyaanni sun halluun jijjiiruu jechuudha. Wanni jijjiireef maaliif jaa? Salphumatti gaa sucrose kun maal jedhe non-reducing sugar waan ta'eef. Non-reducing sugar waan ta'eef yeroo bending solution wajji yeroo teenyu resultiin kun negative resultiin ta'a jechuudha. Kanaafuu isa caa kana ta'a jechuudha salphumatti. Okay, number 9. A triglyceride molecule is an ester of dash. A. 3 fatty acid and ethanol. B. 2 fatty acid and glycerol. C. 2 fatty acid and ethanol.
the 3 fatty acid and glycerol. Look, why triglyceride molecule ilaalchisee kan ester qabatee kan dhugaatii kan gaafin tun waan positive jechuudha. Kanaafuu gaafii positive tanaaf waa'ee isaa kan dhugaatii itti baay'ee kan dhugaatii barbaadan jechuudha. Kanaafuu look amma asirratti kan ilaalame isin shagotu kan isin gurgurte 3 fatty acid kun sirriita. Asitti immoo itaanol hin ta'u itaanol keessa hin jiru jechuudha. Bii kan laala 2 fatty acid jet glycerol laal glycerol sirriidha. 2 fatty acidin sirrii miti jechuudha. Wanni isaa deemsaa ta'u qotu. Caa kan laala 2 fatty acid jet itaanol hin ta'u jechuudha. Kanaafuu diin 3 fatty acid and glycerol ta'a jechuudha. Molecular triglyceride kun kuma 3 fatty acid and glycerol ta'a jechuudha. Kanaafuu salphumatti deebisaan data jechuudha. Okay, number 10. DNA is made from dash a single polynucleotide chain, B a single chain of amino acid, C 2 chain of amino acid, D 2 polynucleotide chains. Look, kan nakisa kan hindi ka DNA da DNA kerti ini rajar mal ya. Ko sa polynucleotide kan muka ta jube kalam sirri da ka polynucleotide muka ta kun single ja kan tahu kun single chain ja tahu 2 chain ja tahu 2 polynucleotide chain ta ju DNA kun rajar 2 polynucleotide chain kenna jura tebsan data ju. Okay, number 11. The functional group of fatty acid is dash A ketone group, B aldehyde group, C a carboxyl group, D an amino group. So simply the functional group of fatty acid is referring with C a carboxyl group idaju kering ngerte fatty acid aku nih. Okay, number 12. DNA differs from RNA in that its DNA is dash A larger and double stranded, B smaller and double stranded, C smaller and single stranded, D larger and single stranded. Kerti akan ini si shagotu afiti gafin positive. Tanafu di bisa negatif positive tan isa ulfakatan ugata wa isa wa DNA tifi garagaru di RNA di DNA kana ilakise DNA maal jennu gaaf deema sirriitti waa'ee DNA ilaallachuu. Kanaafuu ka larger and double stranded garte larger and double stranded kun waa'ee DNA jechuudha. Look, smaller and single stranded kun waa'ee caanku waa'ee RNA ti. Kan gaafate immoo waa'ee DNA garaagarummaa DNA RNA hojii qabachuu. Deoxyribonucleic acid jechuudha. Yeroo kun gosa nucleotide taati jechuudha. Kanaafuu ka kana jechuudha. Larger DNA kun isa kana larger irra deebi'e immoo double stranded jechuudha. Single stranded miti DNA double helix jechuudha. Double helix. Kanaafuu jechuudha. Okay, number 13. Maltose is a dash A reducing monosaccharide sugar, B reducing disaccharide sugar, C non-reducing disaccharide sugar, D non-reducing monosaccharide sugar. Look, simply the correct answer is D, reducing disaccharide sugar. Kana tahu, reducing disaccharide sugar. Kana tahu lah. Okay, number 14. The cellulose molecule is ideal for making cell walls because dash A it is an unbranched molecule, B molecules can hydrogen bond with other cellulose molecule, C the molecules are relatively unreactive, D all of the above. Look, aku bekam kalau cellulose molecule kuni sel wali biqiltoota tolchuudhaaf fayyadee jechuudha. Sababni isaa maal jee isaan hundinuu kan irraa maqaa jiru hundinuu waa'ee cellulose raajisee dhugaadha jechuudha. It is unbranched molecule sirriidha. Unbranched molecule cellulose kuni inni taanu baanku maal jaa molecules kan jaa hydrogen bond with other cellulose molecules sirriidha jechuudha. Hydrogen bond taataa jechuudha.
Inni itaan caan kun maal gaa molecules are relatively what are reactive molecules kun are reactive miti sirriidha are reactive dha jechuudha are reactive jechuun kan sirriitti keemikaala keessatti reactive ta'an jechuudha diin kanaafuu all of the above hunda ta'a jechuudha sirri waan hundinuu dhugaa ta'eef jechaa jechuudha. Okay, number 13, number 15. A student carried out 4 biochemical tests to investigate the composition of onion, biscuit, potato, and banana. The results are shown in the table. A indicate these right indicate a positive result and these X indicate a negative result. Kanachu X into right into positive result yoo bakka buutu X into immoo negative result bakka buuti. Tanaafume table hojii ilaallaa jechuudha. Look maqaa asirratti testii barattoonni gartee testii add iodine solution onion if khani X ta'a biscuit dhaaf right ta'a potato dhaaf right ta'a banana dhaaf right ta'a jechuudha. Okay, boil with Benedict solution. Amma onion kana Benedict solution wajjin yeroo boil godhu yeroo dhufitu right ta'a jechuudha. Right into positive result jechuudha. Biscuitiin kun immoo negative result dha. Potato kun negative result dha. Banana kun immoo positive result dha jechuudha. So ethanol immersion test kana yoo onion kana irratti raawwatu negative result arganna. Yoo biscuit irratti kan apply goone immoo positive result arganna. Yoo gartee potato tti goone negative result arganna. Yoo banana goone negative result arganna jechuudha. Add Burette reagent yoo onion irra goone negative result arganna X jechuudha. Yoo biscuit irra goone positive result arganna. Yoo potato irra goone positive result arganna. Yoo banana irra goone negative result arganna. So waati gartee kategorii kanatti hundoone jechuudha. Which food contain starch, lipid and protein? Look, A onion ja akkuma beekamu onion inga laal which food contain starch, lipid and protein ja gartee starch yoo qabaate bakka tanaa irraatii taaf osoo onion kana ilaalame bakka tana X qaba. Lipid irratti immoo bakka tana irraatii ta'uu qaba yoo lipid qabaaf keessa qabaate nyaanni onion kun hin qabu jechuudha X. Protein starch look asirratti yoo iodine test look asirratti iodine test starch keessaan qabu X dha jechuudha onion kun hin qabu jechuudha. Kanaafuu deebisaan ta'uu jechuudhaan baala lame biscuit kana jala kottaa biscuitiin kun starch ni qaba sirrii iodine keessatti neenu negative positive result blue black sannu kan jechuudha. Blue black for testing starch blue black sannu kan as kottaa lipid. Okay, lipid nyaata biscuit kana yeroo itti neenu immersion test dhaan jechuudha. Ethanol fi wanni walitti yeroo neenu negative positive result nu kan sirriidha jechuudha. Immersion test nu kan jechuudha. Yeroo Burette reagent itti neenu ammas protein keessaa qabachuudha. Right dha jechuudha. Kanaafuu inni kun biscuitiin kun starch keessaa qaba sirriidha maaliif bakka kanatti right qabachuudha. Wanni isin du'aasuu qabdan teebiloonni kaaniif tanaaf. Haya lipidiin kun yoo lipid asitti kan lipidii eeggatu kunis right ka protein kun right. Kanaafuu biitaa jechuudha salphamee potato laala haala loo potato amma koroksitti qottu as gaa right qabasi potatoon sirrii. Haya qottu asitti X qaba gartee AS sirrii garuu wanni isa akka deebisan taane godhe potato kana isa kana jechuudha. Zayitiif keessaan qabu lipidiif keessaan qabu jechuudha. Kanaafuu caanta gochuu mee daana qottu ammas wanni deebisaa ta'uu sokote qottu asitti sirrii starch keessa qaba raayitiidha rigatii blue black kan jechuudha. Yeroo asitti immoo Benedict solution wajjin kan ammas sirriidha jechuudha. Reducing sugar jechuudha keessoo. Kanaafuu sirriidha jechuudha. Ni kanna asii kottu qaba. Proteinii fi lipidii fi proteiniif keessaan qabu wanni kun banana kullaa asitti X dha X tun maal bakka buuti yeroo ethanol test dhaan qorannu immersion test milkii suspension nu kan zayitiif keessaan qabu jechuudha lipidii as kottu Burette test kana fayyoo itti neene banana kanatti
negative result yookaan immoo halluu gartee bu'uura testii purple color san nuun kan jechuudha. Kanaafuu negative result. Kanaafuu bananaan kun lipidii fi pirootiinii waan akka isaan qabneef deebisaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan deebisaan sirriidha baataa jechuudha. Yeroo fatanaa kana hunda teembilee kana keessa dabarsinu tasirrii nu taate deebisaan biscuit. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.